kalee waa'ee miidiyaa Oromoo tokko miidiyaa dhalachaa jiru tokko isin biraan gahee jira. Miidiyaan kun ammoo maqaan isaa Bridge Media jedha. Dr. Darajja Garafaa Tulluutu achirrattu nama gaafif deebii waliin godha. Miidiyaa sun jajjabeessaa miidiyaa isaanii bir dhaabbadha jedhee yaada dabarsee ture. Kanaan walitti qabatee waan Oromoo gubbaatti miidiyaan mootummaalleen waan araaraa waan marii yoonni kafil taatu jajjabeessuu qabna. Wanni araaraa wanni marii hayyoota Oromoo bakka hedduu dubbisu waan gaariidha waan jajjabeeffamuu qabu jennee haasawaa turre. Yoo yaadatan taate waan ajjeechallee yakka daddaa shiraa finxaaleeyyii nafxanyoota saaxiluu irratti miidiyaa waan hojjetu jajjabeessaa turre faana gubbaa waan dhufee faana broadcast corporate jechuudha. Addis miidiyaa network irratti waan dhufe miidiyaa adda gubbaatti waan dhufe jajjabeessine wanni kun jajjabaachuu qaba wanni kun inni babbaratamuu qaba finxaaleeyyii saaxiluu finxaaleeyyummaa badiin isiin qabdu maali jibbiinsa hammeenya genocide uummata Oromootiif saba adda gubbaatti yaamicha godhan dubbii jibbiinsa dubbii hammeenya dharaa kijiba warri odeessu kan cufayu saaxiluun guddoo barbaachisaa akka ta'e gabaasaa turre amma suniin wal qabatee Profeesar Mararaallee dhiyeessanii jiranii hayyoota Oromoo beeksisa Oromoolee dhiyeessu walitti fiduun miidiyaa sagalee kuskusaa uummata keenya dhageessisuun warri yaada qabu fiduun baay'ee gaariidha. Baay'eessaa jennee dubbachaa turre. Profeesar Mararaa miidiyaan jechuun Addis maali jedhamu kun qabatee fide Addis miidiyaa neetwork kan jedhamu qabatee fide jira. Kun waan jajjabeeffamu kun waan gaarii waan siyaasa dabalatee karaalee garaagaraatiin kan calaqqisu yoo ta'u galmi isaa olaantummaa yaada garee muraasaa humnaan warra biraa irratti fe'uun fedhii ofii moosisuudha jedhu barreessitoonni garaagaraa. Yaadota gamaa fi gamana jiran gidduu madaala eeganii dhaabbachuu dadhabuun yaada fiixee tokko qofaan kanneen biroo dhabamsiisuu irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u jechoota arrabsoo fi haasaa jibbiinsaa balaa hamaa dhaloota keessatti facaasuun saba walitti buusee rakkoo barootaaf turu uumuu mala. Finxaalessummaan yoo mallattoon isaa yeroon hin wal'aanamin dhaloota ammaa qofa osoo hin taane warra egereefis madaa ta'uu mala. Dhimma rakkoo finxaalessummaa kana ilaalchisee Addis Miidiyaa Neetwork waliin gaaffiif deebii kan taasisan hayyuun saayinsii siyaasaa Profeesar Mararaa Guddinaa balaa finxaalessummaa fagoo deemurra Yugoslaaviyaa irraa barachuun ni danda'amaa jedhan. Mallattoon finxaalessitoonni naannoo tokko tokkotti amma mul'isaa jiran balaa qabaachuu dubbatu. Biyya Yugoslaaviyaa jedhan tokko kan diige akkan taanetti diigamtees immoo gatii guddaa akka ishiin kaffaltu kan godhe warra Serbiyaa naashinaalizimii isa jedhu sanadha. Iddoon kunis warri waan dubbataniif waan jedhan yeroo tokko tokko of hin eeggatan. Amma mootummaa Oromootu 4 kiiloo jiraniitu dubbatu. Oromummaatu biyya maal godhaa jedhanii dubbatu. Finxaaliyyeen akkasii kun tokko dhugaa wajjin wal qabatee hin jiru. Lama biyya kana tokkummaa biyya kana olaantummaa nutu barbaadaa jedhu. Olaantummaa nutu barbaadaa jedhu. Biyya kana immoo akka hin taanetti diiguudhaa fi gumaacha guddaa kan gochaa jiru isaaniidha jechuudha. Warri maqaa tokkummaa biyyaa dhoksaan biyya diigaa jiran tapha hin taane kana keessaa bahu akka qabanis dubbatan Profeesar Mararaan. Minilik Itoophiyaan deebitee dhuftu oo dhuftes immoo biyya kana diigdee biyyi kun hin diigamu. Akka hin taanetti diigamamu. Diigamuu duwwaa miti. Ma diigamuun booda lollitti dhammaataa dhufe malee diigamuun akka Raashiyaa kunumaa miti. Nagaa wal biraa deemnaa ture. Amma Yukireeniin maal lola kaafte malee. Diigamuu akka Yugoslaaviyaa fa'itu dhufa. Akka hin taanetti jechuudha. Galmi finxaalessummaa biyya diiguudhaa kan jedhan Profeesar Mararaan finxaalessitoonni siyaasa hiikoo hin qabneen saba rakkoo hin taanetti galchuu irraa of qusachuu qabu jedhan. Siyaasa isaanii akka ijaaranii jaljalanii dibbeeree banii siyaasa hin taane keessa galuun sabni kun boru akka hin taanetti ijoolleen keenya illee akka hojiin hin jiraannetti gochuu keessa otoo saayinoo baatanii bayeessadha. Dubbichi akkamma deeman kanatti itti fufnaani biyya kanaa maraammartoo keessaa ba'an otoo jennu maraammartoo biraattis immoo akka hin taanetti tarkaanfanne hundi keenya gatii guddaa kaffaluu dandeenya jechuudha. Biyya kana kan baasu Itoophiyaa haaraa sabaaf yaada hunda keessummeessitu. Kanaaf ammoo finxaalessitoonni madaa dhalootatti darbu kaa'uun dura waan godhan irra deddeebi'anii yaadu akka qabanis dhaamanii jiru. Ani kanan isaan gorsuu barbaadu deddeebi'anii itti yaaduutu irra jira. Deddeebi'anii waan hojjetanii achi keessaa maal argatu. Finxaalessummaan addunyaa kana irratti amantaa sabummaa fi siyaasa dabalatee karaalee garaagaraatiin kan calaqqisu yoo ta'u galmi isaa
Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo hedduu isin galateeffannaa waan nu wajjin turtanii fi wanni gosa kanaa akka malee jajjabeeffamuu qaba. Hayyoota gosa kanaa fidanii yaada isaanii dhagahuudhaan yaada isaanii ammoo jibbiinsa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru. Hammeenyi Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru. Oromoon akka ilaalcha tokkodhaan dura dhaabbatu godhuudha. Yugoslaaviyaa biyyi jedhamtu hin beektani. Magaalli guddoon Belgrade turte. Waraana addunyaa lammaffaan dubattu biyya akka malee cimtu. Sadarkaa addunyaa keessattuu biyya akka malee guddoo turte. Biyyoota 10 jajjaboo addunyaan qabdu keessaa biyyi tokko turte. Akka gariitti Awurooppaa keessaa biyya 6ffaa gubbaa turte. Sadarkaa addunyaa keessallee gara biyya 9ffaa turte jedhamee dubbatamaa ture. Yugoslaaviyaan dinagdeedhaan, Yugoslaaviyaan bal'inaan, baay'ina ummataatiin, bareedinaan. Yugoslaaviyaan sun hin diigamte. Yugo jechuun kibba jechuudha. Slaaviyaa jechuun ummata Islaamaa, ummata Islaaviyaa. Ummata Islaavii ka kibbaa jechuudha. Yugoslaaviyaa. Serbiyaalleen Islaavidha. Poolaand faalleen Cheek faalleen cuftinuyyuu Islaavidha. Chekoslovaakiyaalleen. Garuu Yugoslaaviyaan biyya kibbattuu argamtu, Boolkaanittuu argamtu biyya san turte, biyya akka malee gaarii turte. Garuu biyyiti sun gaafa hundooftes warra afaan gosa tokko dubbatu. Afaan gosa tokko dubbatan. Afaan gosa tokko haasawan. Amma jechuun akka Oromoo, afaan Oromoo Loqoda Shawaa, Wallaggaa, Arsii, Hararii, Booranaa, Gujiiti ka jedhamu. Warra tokkotti akkam dubbate afaan adda dubbata. Kosovootti afaan adda afaan Albeeniyaa dubbata. Kan cuftin afaan tokko. Afaan Montenegro, afaan Kroatiyaa yookaan Kroatiyaa, afaan Serbiyaa, afaan Sloveeniyaa. Afaanii kun cuftinuyyuu afaan Macedooniyaa afaan tokkodha. Afaan Bosniyaalleen afaan tokko. Ani ijoollee warra waliin jiraadhee argee beekaa waan gosa tokko haasawanii namni cuftinuyyuu afaan gosa tokko dubbate. Ijoollee warra akka malee literaaturii illee dubbise. Afaan Serbiyaa faallee afaan warrallee xiqqoo dubbachuun beeka. Nagaan fufuudhu namaan dubbachuu beeka. Habaala kaakosii hin beeku cufasiyyuu yoo warra wal arge jechuun warra wajjin akka malee baradhallee warra wajjin jiraadhallee waan beekuuf akkam nagaa bultee fayyaa kun hagamii kun meeqa maali afaan xixiqqaa nagaa nama gaafachuu kan hin beeka jechuudha. Afaan gosa tokko dubbatan. Gosa tokko. Adda addummaa amantii ni qaban akka tokkottu. Harki guddaallee kiristaana. Adda addummaa amantii ni qaban. Adda addummaa amantii ni qaban. Warri addaa warra Kosovoo qofa. Kosovoon Islaamaa. Kosovoon afaan maali dubbatti? Albaaniyaa yookaan Albeeniyaa dubbatti. Afaan Albaaniyaa dubbatti Kosovoon. Kan qofattuu adda. Kan Bosniyaa, Sloveeniyaa, Krooshiyaa, Serbiyaa, Montenegro, Macedooniyaa afaan tokko dubbatan. Biyyi torba taate amma. Voivoonicha biyyi jedhamtuun dhalachaa jirti dhufaa jirti. Serbiyaa raacituuf. Afaan tokko dubbatan. Warri garii Ortodoksiidha. Serbiyaan Ortodoksiidha harki guddaan. Krooshaan harki guddaan Kaatolikiidha. Adda addummaa Macedooniyaan Ortodoksiidha. Islaamallee hin qabde warra Albaaniyaa dubbatu hedduutu jira. Nagaa persentii 20 ol ta'e. Magaalaa guddaa Skopje jedhamte uummata Islaamaa guddoo mul'ata. Kan qubee ittiin barreessan adda addummaa qaba. Gariin kiriilikiidhaan barreeffama yookaan siriilik qubee gosa Raashiyaatiin barreeffama kan Abaacaadhaa gosa qubee afaan Oromootiin barreeffama. Kan irra wal dhaban. Biyyitii guddoon sun inni ka diigamte finxaaleeyyii olaantummaa barbaadu ka Serbiyaa Milošević faattu diige. Biyya Marshal Bronze Tito ijaare. Biyya sun namni akka Milošević diige. Biyya sirna federeeshiniitiin maayitiin. Adda addummaan akka Itoophiyaa kan hin bal'atu. Itoophiyaa Oromoon afaan Oromoo haasawa, Somaaliin afaan Somaalii haasawa, Affaar afaan Affaar haasawa, Amaaraan Amaaraa, Tigreen Tigree tokkollee wal hin dhageenye. Amantiillee gosa. Islaamaa, Kiristaanaa, Waaqeffataa, maalii bakka. Ka Itoophiyaa sun caalamaa ta'uu deema. Finxaaleeyyii Serbiyaattu Yugoslaaviyaa diige. Odoo jechaa jirru finxaaleeyyii Serbiyaatti waraana addunyaa lammaffaa illee kaase. Waraana addunyaa tokkoffaa kaase. Waraana addunyaa tokkoffaa warrattuu kaase.
nama jechuun Austro-Hungary tokkijjeessuudhaan kaasan. Immediate cause waraana addunyaa tokkoffaa finxaaleeyyii waraata. Finxaaleeyyiin bakka hundattuu balaa buusti jechuuf. Akka finxaaleeyyiin Serbiyaa Yugoslaaviyaa diidde finxaaleeyyiin Amaaraa Itoophiyaa diigdi. Kana naa miti. Hayyoonni Amaarayyuu hedduu jechaa turani. Sooshaal miidiyaa kan gubbaattu warri dubbisuun fudhate suyyuun faatee cuftee haasawa turani. Jawara Muhammad dubbachaa ture. Sabboonummaa yoo ittiin beenne akka qeerramsa gulufsiisuttidha. Qeerramsi yaabbachuuti. Qeerramsi yoo yaabbatte qeerramsi bineensi baddaati. Bineensi gaaraati. Bineensi diidaa haa jedhuti. Qeerramsi harree miti. Qeerramsi gaanga miti. Qeerramsi fardaa miti. Qeerramsi yaabbattinaa yoo itti beektee itti fayyadamuu hin dandeenye hallayyaa si geessa. Kan Jawar Muhammad gaaf kam dubbate? Gaafa Saaminoo Tsiggee ijjeefame dubbate. Finxaaleeyyummaan Amaaraa sabboonummaan warraa kana. Garuu finxaaleeyyiin biyyi deegdu warri ta'ee odoo jiru wanni warri haasawaa jiru. Odoo jechaa jirru Yugoslaaviyaan diigamtee jirti. Yugoslaaviyaa olaantummaanii Serbiitu ittiin deema. Serbiin Kiristiyaana. Raashaalleen akka tokko taate Kiristiyaana. Biyya Kiristiyaanatiin. Afaan Islaavii jedhama. Afaanii warra baay'ee walitti dhiyaata. Meegii jechuun jecha dansa gaarii nagaa jedhu yoo barbaaddan yoo deemtan afaan hundaa keessattuu waan gosa tokko jedhan. Dobra, dobro, dabje, dibja. Kun jechuun afaan Polish, afaan Raashiyaa, afaan Cheek, afaan Serbiyaa dubbatamu. Kana keessa fudhadhe fide jechuun warra kaan cufsinu gosuma tokko. Waanum gosa tokko jechi gosa tokko xiqqoo irra goggorsanii wanni godhan. Keessattuu kan jechuun Serbiyaa afaanum gosa tokkooti jechuun Yugoslaaviyaa keessa kan jiru. Kaaniyyuu baay'ee wal fakkaata. Ani egaa afaan Islaavii hundaanuu nagaan gaafachuu hin beeka. Yoo afaan jechuun achi gara Poolishii deemee Yakshimash hundi isaaniiyyuu maal jenna nama adda addaa kan biyya adda addaa gaafadhaa ittiin dubbadha. Seena warrallee garii isaanii ittiin haasa'uun ittiin dubbachuu hin beekan. Ati akkamii waan akkasii beektaa dhuftee Varshaavaa jiraatte? Raashiyaa turte? Gaafatan jechuun. Kanaaf warri uummata akkas walitti dhiyaatu. Ortodoksiidha garuu eenyuun Raashiyaan, eenyuun Yugoslaaviyaan, Poolaand Kaatolikiidha. Yugoslaaviyaa jechuun keessa Serbiin. Ortodoksii waan ta'eef diigamanii Itoophiyaalleen ortodoksii waan taateef diigamte jechuudhaani diigamuu fi barbaadamte jechuudhaani dabtaroonni yaada fuudhanii dubbachaa jiran. Kanaaf ta'ammoo ayyaala yeroo hedduu dhageettanii jirtanii qeesii fi kaliqas kee daqiiq. Qeesii kaasee haga dabtaraan cuftinu warri ollaa keessallee cuftinu waan kan akka ololaatti odeessaa jiranii akka ololaatti haasawaa jiran. Mee dabtaraan Amaaraa tokko waan ni jirtu akka dhageeffannuti. Yugoslaaviyaan ortodoksii waan taateef diigamte. ራሽያን ኦርቶዶክስ ዋንታ ጠፊ ወራንት ዓለም ሶስት ሀገሮችን ለማፍረስ ወስኗል። አንደኛ ሶቪየት ህብረት ሩሲያ ማለት ነው። ሁለተኛ ዩጎዝላቪያ፣ ሶስተኛ ኢትዮጵያ። ሶቪየት ህብረት ፈርሳለች፣ ሩሲያ አለች፣ ግን እየተዋጋች ነው። ዩጎዝላቪያን ከ6 ነው ከ7 ሀገር በታትነዋታል። ሶስተኛዋ ኢትዮጵያ ነች ለማፍረስ እቅድ ውስጥ የተያዘችው። ኦርቶዶክሳውያን ስለሆኑ ነው እነዚህ ሁሉ። ምክንያቱም ዓለሙን እንደ ዕቃ መጫወቻ አድርጎ ለመግዛት ኦርቶዶክሳዊነት አይመችም። ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊነት ዓለም አቀፋዊ ዘመቻ ነው ያለው። ዩክሬን የኦርቶዶክሱ የሩሲያና የጸረ ኦርቶዶክሱ የትግል ሜዳ ናት። ዩክሬንና ሩሲያ አይደለም ጦርነቱ፣ ኔቶ ምዕራቡና ሩሲያ ናቸው እየተዋጉ ያሉት። ሰርቢያ ኮሶቮ የሚሆነውን እየሰማችሁ ይመስለኛል። እኛም የዛው አካል ነው። አሁን ከህገ መንግስት ጀምሮ በክልል ህግጋት የሚፈጸመው ኦርቶዶክሳዊነትን ሰርስሮ ሸርሽሮ ማጥፋት ነው። እግዚአብሔር የጠላቶችንም የክፎችንም ኃይላቸውን ያስታክስልን። በነገራችን 1985 ላይ የምዕራቡ ዓለም 3 ሀገሮችን ለማፍረስ ወስኗል። አንደኛ ሶቪየት ህብረት ሩሲያ ማለት ነው። ወኒ ደብተራን አሳኩንኒ ቀብየ ዱጋ እንቀምን ኦርቶዶክሲ ዋንታተፍ ማሊ ዋንታተፍ አካስ ዋንታተፍ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክሲ ሚቲ
Yekiristaan desatiin sun bara Haile Sillaasee fa'aa Haile Sillaaseen duratti waan haasamu. Itoophiyaan amma biyya seekularii taatedha. Biyya mootummaan amantii hin qabne. Amantiin mootummaa waan jedhamu hin jiru. Biyyi Islaamaati, biyyi Kiristiyaanaati, biyyi waaqeffataati, biyyi nama amantii illee hin qabneetidha. Itoophiyaa ta'uu fi amantii qabaachuu hin qabdu. Ortodoksii isaan waan amma bara durii bara kunnu amlaakii irraa kaasee kan kale dubbadhe tokko guyyaa dheengadda dubbadhe waan bara atsoota waan bara mootota haasawama. Uummatillee walqixxeetu qoodamee jira amantii adda addaa keessattuu. Itoophiyaan kiristaanaa Itoophiyaa akkas diiganii kan jedhu Itoophiyaa dharaati kan inni yaadu. Kan inni yaadu. Seenaa Itoophiyaa ka bara duriiti. Yugoslaaviyaan ortodoksiidha ka jedhu kulleen dhugaa miti. Yugoslaaviyaa irraa jalqaba bilisa ka baate Sloveeniyaadha. Sloveeniyaan jechuun biyya xiqqoo sana. Ka jaartiin Tiraamp irra dhufte. Jaartiin Tiraamp ka irra dhufte Sloveeniyaadha. Oostiriyaa kara sun hin argamti gara oliitiin. Kaatolikiidha warri. Krooshiyaa harki guddaan Kaatolikiidha. Harki guddaan Krooshiyaa. Kosovo Muslim. Macedonia harki guddaan Ortodoksiidha. Girikii dhiyaate. Maqaan Macedonia jedhu falmii guddaatu ka'ee jira. Tesaloniikii eegee beektan taate jechuun namni hedduun hin beeka. Tesaloniikii jechuun magaalaa Girikii karaa olii jirtu. Kutaa maalii keessa jirti? Macedonia Girikii keessa jirti. Macedoniyaan biyya Alexander the Greatidha. Maqaa irratti wal falman. Tesaloniikii የሐዋርያ ጳውሎስ መልእክት ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች namni kiristaanaan beektan hedduun isaanii. Achi keessatti jechuun wanni hedduu wanni kiristaanummaa dhalatte by the way. Ateenaa caala. Ateenaan dimokiraasiidha. Ateenaan peegaanidha. Girikoonni achi isaan kanattu jalqaba kiristaanummaa fudhate. Girikoota eessa warri Yahudaa ka afaan Girikii dubbatanii ka kiristaanummaa barreessan. Wangalii haaraawni wangalii afraan addis kidaanii keessa jiran yookaan kakuu haaraa ka'ee jira afaan Girikiitiin barreeffame. Afaan Yesuusin dubbatu Aramaayikiidhaan hin barreeffamne yookaan ammoo afaan Tooraa Ibraayistiidhaan Hibruudhaan hin barreeffamne. Bakki gahee guddaa taphatu warra Tesaloniikee kana afaan amma isiniin dubbadhe jechuun Yugoslaaviyaa afaan achi keessa dubbatamaa jiru afaan Raashiyaa afaan Pooleshii afaan Cheekii kan cufaayyuu eessattuu bataskaanii Baayibilii warra hiikee fi Tesaloniikii kanaadha. Tesaloniikii keessatti hiikama. Tesaloniikiin seenaa kiristaanaa keessa bakki guddaa bakki qabdu jechuudha. Achittu hiikame afaanii kun cuftunuyyuu kitaaba tokkoon wanni jedhama. Kitaaba qulqulluu afaan tokkoota afaan Itoophiyaa Gi'izii durii ture. Church Islaavonik jedhama. Afaan Islaavika Church jedhama. Akka Giriikii hundinuutti fayyadaman. Even Raashiyaan itti fayyadamti, Bulgeeriyaan itti fayyadamti. Biyya achi jirtu keessa biyyi lama qofattu afaan kanatti hin fayyadamne afaan Islaavii dullacha. Biyyoonni kun jechuun afaan addaa qaban. Tokkini biyya Romeeniyaa jedhamtu. Romeeniyaan yookaan Moldovaan biyyi kun afaan Laatinii dubbatti. Afaan Laatiniitiin afaan Roomaansii jedhama dure afaan Roomii afaan Roomaan Impaayirii dullacha. Kanaafuu maqaan Romeeniyaa jedhu maqaa Roomaan Impaayirii si qofattuu qaba. Maqaa Roomaan Impaayirii biyyittii qabdu daaraa Roomaan Impaayirii keessa kadhattu Romeeniyaadha. Afaan addaa dubbatti. Moldova biyyittii jedhamtu karaa ishee jala jirtu olitti argamtulleen isiilleen afaan maal dubbatti? Afaan Roomaa kan dubbatti. Afaan Romeeniyaa dubbatti. Biyyittii biraa Hangaariitu afaan addaa dubbata. Hangaarii magaalli ishee Budaapeshtii afaan biraa dubbatti. Majar afaan jedhamu dubbatti. Majar. Afaanii Majar afaan addaatidha. Biyyittii warra Impaayirii turte Majaroorsaag jedhamti. Majaroorsaag Oostiro-Hangaarii wajjin Impaayir turte. Afaan addaa dubbata afaan Majar. Afaan Majarii afaan naannoo sun hundarra adda afaan Finlaandiitiin wal fakkaata. Suomii afaan jedhamu afaan Finnishiitiin wal fakkaata. Yookaan afaan gara Litweeniyaa, Laatviyaa, Ishtooniyaa keessatti dubbatamu afaan naannoo suniitiin wal fakkaata. Warri ammoo afaan Finno-Ugriikii jedhaman jechuun afaan Finnishiitiin walitti dhiyaata. Finnish. Kan waan dabarte afaanii kan cuftinu afaan gosa tokkooti. Afaan Islaavonikii jedhamu afaan dullachi bataskaan afaan gosa tokkotti haasanii uummata adda addummaa guddoo hin qabne wal fakkaatu jechuudha. Finxaaleeyyiin biyyi kana ni diigti. Yugoslaaviyaa. Garuu Yugoslaaviyaan akka warri baanu Ortodoksii qofaa miti. Ortodoksii qofaa miti. Yes, warri Ortodoksii ka Serbiyaa bakka guddaa qabachuu ni danda'a. Bakka guddaa qabachuu ni danda'a. Garuu seenaa biyyi sunii keessattuu namni akka malee gahee guddaa taphatu. Gariin isaanii ka Kurwaatii hedduutu jira. Kaatolikoota. Marshaal Tiitoon iyyuu ninu achirra dhufee jedhamee dubbata.
Itoophiyaa akkuma Raashiyaa diigan sun Itoophiyaa akkuma Yugoslaaviyaa diigan sun diiguu deeman. Olola kijiba. Hin jiru wanni gosa kana. Itoophiyaan kiristaanaa Itoophiyaan gosa Raashiyaa ka warri yaadu sun mata warraa keessattuu hafte. Akka Raashiyaa taana akka Raashiyaa yaadna akka Raashiyaa Islaam balleessina jedhanii achirraa kaanii baay'ee achirraa kaanii badii guddoo dhaqqabsan. Atse Minilikii dura ka ture, Atse Yohaannis dura ka ture, Atse Tewoodiroos seenaa isa sanii kaasa ture. Bombii guddaa, bombii majalisi, madfi guddaa naa hojjedha Ingilizan. Kadhuma irrattu isallee Ingiliza walitti buuse, Ingilizi irratti duulte inni nu du'e. Fanji guddaa, madfi guddaa naa hojjedhaaf, madfi guddaa naa hojjedha. Maal goota? Bara 1862 xalayaan Ingiliza barreessatu jira. Xalayaan sun muuziyeem Ingiliza keessa jira. Koppiin isaa muuziyeem Itoophiyaa kitaaba hundaa keessa jira. 1862 Ingiliza na gargaara jedhe xalayaa barreesseef. Nama barate naa ergaa. Matsaaf quddusa miti kan barbaadu. Nama bombii hojjetu barbaada. Nama fanjii hojjetu barbaada. Nama madfii hojjetu barbaada. Nama adda adda barbaada. Maali? Biyyi kibeeyte gaallana irraa fudhantee rabbiin kosii keessa na kaasee gaalla akkan balleessuu fi na dibee na muude. Gaallan kun eenyudha? Oromoo Wallooti. Oromoo Walloo kun eessa immoo? Warri Gondar bulchaa ture. Warri Gondar bulchaa ture kun maalidha? Warri Himanuutiif warri Yajjuutidha. Harki guddaan warri Yajjuutidha. Warri Himanuu waliin military allaayansii qaban. Seena kan dhageeffadha. Warri Himanuu fi warri Yajjuu laga Bashilootu gargari baas territorii warra Walloo keessattu allaayansii qaban. Kanaafuu warri jechuun Ali Gwaangul fa'a, warri Marsaa fa'a, warri Gugsaa fa'a. Warri suni ka bulchu jechuudha. Walloo irra deemanii Dabra Taabor magaalaa jedhamtu magaalaa godina Gondarii kibba warratti hundeessi baay'ee Dabra Taaboriin jalqab teessoo warraa turte ka warri Yajjuu turte. Warri Yajjuu achirra deeme Gondar dhufe mootota tayan. Gondar dhufanii gaaf mootota tayanii Islaamummaa gadhiisanii akka mootii tayanii Kiristaana Amaara caal Kiristaan ta'uu carraaqanii Phaaphasoota biyya alaatii fidanii Phaaphasoota galchanii eegdota Bataskaan Ortodoksii jechuudhani warra Walloo kabiraayyuu Islaamummaa isaanii daangessuudhani Kiristaanatti deebi'achuu jalqabanii duula godhaa turan. Namni Bataskaan sunii fi akka Ali Diqqaa Ali jechuun Raas Ali Diqqaa jechuun mootiidhuma 1855 Atse Minilik aangoo irraa buuse namni akka isa qabsaa hin jiru. Kiristaanummaa jajjabeessuuf namni qabsaa hin jiru. Inni kun garuu Atse Tewoodiroosii fide intalisa kenneef intalisaatti akka malee jaalatu Tawaabechi ka isaatidha. Tawaabechiin ka warra Alii Wallootidha. Fardi barsiise, fardi gulufii fardaa barsiise. Gulufii fardaa achum keessattu barate waraan isaa ka Oromoo Walloon fardaan beekama. Namni akka warra farda of hin jiru, farda gulufsiis hin jiru. Gulufii fardaa barsiise. Eenyu barsiise? Atse Tewoodiroos akka waraan isa dabalamuuf. Atse Tewoodiroos ammallee Bataskaan keessa jira. Bataskaan kan ammoo kan ijaaree gabbisa babal'isaa ture. Warrum jechuun Walloo kan. Yajjuu kan. Achi keessatti inni tarattaratii barate. Achi keessatti jibbiinsa Oromoo barate. Niitiin isa Tawaabechi ka irra dhufte warri isii jibbuu jalqabe. Ni balleessa ni bada. Yeroo sadii akkas Aliin boojee gadhiise nam kana. Gaaf inni xiqqaa. Waan nama ajaa'iba. Gadhiise garuu dhumarra cufa balleesse. Maaliif isin gaalladha biyya kana bulchuu hin dandeettanii. Intalti isaa immoo ka Tawaabechi Ali isinu akkuma Atse Tewoodiroosii yaadde. Gaafa kana jechuun Walloon humni gurguddaan jiru. Tokkini mootii warri Yajjuuti, tokko mootii warri Himanuuti. Lamaanuu sababa amantiitiif sababa waan adda addaatiin gargari bahanii wal dhaban. Guddoo wal dhaga'u hin turre. Yajjuun mo'amuun isaa Walloo isi gargaartuudha sababa amantiitiif waan adda addaatiin bahee Amaara caala Amaaraa ta'uu waan carraaqeef haga ta'ettu mo'ame. Mo'ame. Maal jedhani? Yajjuun ageenya jedha warri garee yeroo sanitti. Barduri Aliin jaartiin isaa jechuun warra Himanuuti. Allaayansi gos kana qabane. Warra Liji Iyyaasuu faatidha. Ka Bashiloo gadi bakka jiru bulchan.
teessoo warra Magdala ture gubbaa laaftoo ture har'i bakki kayyoo deemta waadila dalaantadha wallo islaamallee hin gartan islaamallee hin gartan የሼኮች ሀገር ጀደም ቤቱ ኩንዱሬ ዋድላና ደላንታ በክወኒያም ራጋ ሼህ ሁሴን ጅብሪል ከሰቱ ሞቱማ እስላማት ዱፋ ይተከላል መስጂድ በዋድላ ደላንታ ጀለሱን ትዱማት ወላሎ ሰገበርቱ ያንዱበሱ መስጂድ አቺ ቡቂሳኒ ሼህ ሁሴን ጅብሪል ወላሎ ሳ ከሰቱ ከኒ በረሱ የሮ ሄዱ hindubbatu malee buqqaatii walloo buqqaatii islaamaa buqqaatii jechuun biyya sheekota ka oromoota hin dubbata anka yaadadhu keessa walaloo yittakkalaal masjid bawaadillaa dalaantaa ka jedhu waadilaaf dalaantaa masjida hunda jaaruu dhowwanii nama akkum jiru kafarsanii kaan buqqisanii fidanii baksuun qubsisan kun territorii warra himanuu ture gubbaa laaftoon Magdalaan sameen walloo jedhama har'a islaamii xiqqaan naannoo kan cufaa keessatti teessoo warra guddanash ture argitanii garuu dubbii kii waliif fiduu fi Atse Tewoodiroos madfii guddanaa hojjedha gaafi jedhu sun madfii guddaa maan barbaaddani ma barbaadde walloo ittiin balleessa gaalla ittiin balleessa fixa asii buqqisee kaasa yookaan maal godha cicciree galana naqa fixe mammaaksa tokkotti ture yeroo sanittu ምንድነው የሌለው ምሰሶ ምንድነው የሌለው ሀገር ጀዳል ምንድነው የሌለው ምሰሶ ሰማይ ምንድነው የሌለው ሀገር ጋላ እስላም ጀዳል ትግርኛ ለከስ ጀዳ ማክሲኩን አፄ ዮሐንስ ለን ከናቱ ፈየደም ዱምረት ጋላ እኮ ይሄ ሀገሩ አይደለም ራስ አሊም በተስካና ደሜ ራስ አሊም ቡሰን ጥቃንሱን አሊ ጥቃን በተስካን ደሜ በተስካን ኦላ كتاب أبي مردها يجون لما إسرائيل تو أكمل كتاب برئيس جرا باتسكان ديمه أولى سامبتا تسالمه गुय्या सिकलेती अचित्तु देमे चुब्बूसा दुब्बते सलाते गले सगदे गलगला गाफ इन्नी गले Atse Tewoodiroos माल जरे हासावा ቀንቀንኛ እንደኛ ክርስቶስን ያመልካል ማታ ማታ አህመድ ግራኝን ያመልካል እሱ እኮ የአህመድ ግራኝ አምላኪ ነው ጌታው አህመድ ግራኝ ነው ይሄው የአህመድ ግራኝ ቋጥኞች አለቶች ኩኖ ለካን ጉዳኒ አህመድ ግራኝ ደርበተ ክርስቲያን ቲምባል ለሰንጅራ ረጋን ኢሳ ገርዳ ጉያ ጉያን ወሊን ኦለን ፈካቴ ኩን ያይን ጎጋ ሆላ ወኒ ጎድ ገልገለሞ አህመድ ግራኝ ከዳታ ኩን ሴና ኢትዮጵያ ከሳ ኪታብ በረፈ መጅር ሐላ ጎስ ከናትን ዱላ ጎስ ከናትን ጎዳም ቦምቢ ንሚቲ ወኒ ጉዳና ሆጀደ መድፊ ጉዳና ሆጀደ መጥፊ ጉዳ በርባዳ ጋላ ኢቲን ፊጣ መቀማል ጀደ ሞጋፋት ሴባስቶፖል ጀደ ሞጋፋት ሴባስቶፖልቹን ጄኖሳይድ ራሽያን ኢስላማ ታታሪ ጉባቱ ገገስት ክራይሚያ ቢጀረምቱን ቤተን ዮካን ክሪሚያ ቢጀረምቱን ቤተን ዩክሬን ፊ ወኒ ረቱ ወልዳባ ቱረ ራሽያን ረቱ ወልዳባን galaan gurraacha gubbaa jirti kiraayimiyaan kun waggaa 200 yoo deemtanii duba deebitan islaam qof turte ummata taarii raashiyaan achi hin jirtu yukreen achi hin jiru afaanii warraa hin jiru ortodoksiin hin jirtu gaafa waraan Sebaastopol fa raashiyaan dhufte qaqqalte jenosaayidii guddaa goote yukreen wajjin taanii gaafsu warri tokkuma balleessan lafa isaanii fudhatan waraan kiraayimiyaa waraan Sebaastopol waraan bakka hedduutu jira addunyaa kan keessa ka warra dhaqqabee tokkotu ajjeecha warra sanyii warra xiqqoo tokko amma persentii 2 kiraayimiyaa keessatti islaamii akka jedhneetiif Ameerikaan asittuu taate kan godhani ka warraa gaaf sun dhaqqabe Ingiliizii qofa sanyii warra guutumaa guututtu baduu fi jennaan Ingiliizii bara 1856 Xaaliyaan Kaatolikii Faransaay Kaatolikii Ingiliiz Anglican Church ofetan Protestant jira Turkii Islaam tahani biyyi afran ku walin dhaabbatanii Raashiyaa dur dhaabbatanii Raashiyaa mo'atan akkasi Raashiyaan wani dhaabte akka Raashiyaan Islaam balleessa akka Raashiyaan Taataar balleessite gaalla balleessa waan amma gosa namtichi kun haasawu kun jechuun biyyi kiristaanaa sadii maal jedhee haasawu kun sheekkoon kun bataskan keessa waan dhalatte guddatte ሁለተኛ ዩጎዝላቪያ ሶስተኛ ኢትዮጵያ ሶቪየት ህብረት ፈርሳለች ሩሲያ አለች
ግን እየተዋጋች ነው። ዩጎዝላቪያን ከስድስት ነው ከሰባት ሀገር በታትነዋታል። ሶስተኛዋ ኢትዮጵያ ነች ለማፍረስ እቅድ ውስጥ የተያዘችው። ኦርቶዶክሳውያን ስለሆኑ ነው እነዚህ ሁሉ። ምክንያቱም ዓለሙን እንደ ዕቃ መጫወቻ አድርጎ ለመግዛት ኦርቶዶክሳዊነት አይመችም። ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊነት ዓለም አቀፋዊ ዘመቻ ነው ያለው። ዩክሬን የኦርቶዶክሱ የሩሲያና የጸረ ኦርቶዶክሱ olologos kana odeessa olologos kana itti jirani seenaa warra seenaa ololaati seenaa warra seenaa kijibaati kanaaf mootummaan ololaan miidiyaa irratti waan deema karaa miidiyaatiin deebii kennuu qaba miidiyaa oromoo jajjabeessuu qabna olologos kana kijiba akkasii kana saaxiluu akka qabnu ortodoksiin awwaan garii amantii kiyyaa miti an kiristaanummaan amantii kiyyaa miti kiristaanummaan hin hordofu ittiin amanu amantii kana amantiin kiyya waan biraati garuu waan beekuu fi waan garii waan siyaasaa ka irra beekuu waan amantii sunii ka irra beekuu siyaasaa amantii sunii ka beekuu seenaa amantii sunii ka beekuu haasa malee an jechuun amantii kiristaanaa hin hordofu kiristaana miti waan ta'eefi waan amantii nama keessa seenee jechuun kun dhugaa kun dharaa kun akkasi jechuu hin barbaadu haasa'uu hin barbaadu narrallee hin tolullee namni hedduun jechuun waan kiristaanallee baay'ee beektallee hedduu waan kiristaanaa dubbattallee waan ortodoksiilee dubbattallee waan garii ammoo waan amantii kana maaliif keessa hin dubbannaan jedhanii an seenaa qofa irra dubbadhee malee seenaan alatti waan jiru kun sirri kun dogongora amantii nam kamiyyuu ani akkuma jiruun simadha. Abbaan waan fedhetu eegamanu ani jechuun bakka islaamallee deemeen salaata soomallee amantiin kiyyallee jechuun amantii muslimaati warra jechuun muslimaa keessa bahee namni hedduu waan kiristaana waan anaasa'uu fi waan kiristaana beektan jedhan malee haga kiristaana beeku caala amantii islaamaa beeka maal jennaan keessa dhaladhee guddadhee quraanallee qara'ee jira hadiisallee baradhee jira jechuun ani nama muslimaati wanni ani irra beeku irra guddaa wanni an beeku wanni an dhugaallee jedhallee yaadullee amantiin kiyne amantii islaamaa jechuudha ammoo kiristaanallee keessa baradhee waliin guddadhee waan kiristaanallee baay'eellee beeka waan amantii kiristaanaa ag tokko hin beeku baay'eellee ta'uu baate amantii waaqeffata ka oromollee guddoo beeka waaqeffata amantii kana guddoollee beeka guddoollee jaaladha an garuu amantii waan jedhamu waan nama aadaa nama barachuu fedha amantii nam cufaayyuu kabajuu barbaada amantiin tokkinis amantii saayinsii amantiin tokko amantii dubattafa amantiin tokkin amantii ammayyaa modern amantiin tokkini amantii dullacha wanni jedhamu hin jiru anake kiyyatti amantiin haaraw jedhamu tokkollee hin jiru cuftinu dullacha modern wanni jedhamu modernity amantiin modern saayinsaa waa jedhamu hin jiru amantiin cufte callistee amantaa malee saayinsiidhaan ragaadhaan kaatiin amantuu hin jiru lammaffaa amantii dullacha amantiin jedhamu hin jiru amantiin haaraw tokkollee hin jiru kiristaanummaa yoo akkam xiqqaate seenaa waggaa 2000 bar 2023 keessa jirraa jedhanii lakkaamaa jira Itoophiyaatti ammoo 2008 suniin duratti ammoo kakuu moofaa Oret zafitrat mali kajaramule achi dubattu amanna jirani achi dubattu waan biralle bara Muusattu deemanii bara Abrahaamittu deemanii bara maaltu deemanii waggaa kuma hedduu jechuudha. Kanaafuu amantii haaraa waamitani. Barnooti garii yeroo wajjin deemaa jijjiirame jijjiiramee jira. Islaamummaalleen amantii haaraa waamiti. Waggaa 1400 fi seenaa akkasii qaba. 1400 olii haaraa waamiti. sun caala ammoo ilmi nama gaaf dhalatee jirraa addunyaan islaama turte islaam jechuun nagaa qabaachuu rabbittu amanu jechuudha aadamuu islaam tahee dhalatee jedhee barsiifama amantii dheeraadha kanaaf amantiin garee ayyoo nu amantii ammayyaati kun amantii haarawaa amantii duubattafa የ16ኛ ክፍለ ዘመን ሃይማኖት ማሊ jedhan hay waaqeffata fa miidiyaa fa gubbaatti eegi haasawan dhagana ajaa'iba waaqeffata እንደዚህ እንደው የ16ኛ ክፍለ ዘመን አስተሳሰብ የሚያራምዱ 16ኛ ክፍለ ዘመን ቸው ወጋዴ ባፎሬት ዳ ክርስቲያኑማ ወጋኩማ ሰዲዱ ወደበ ወከም ጥቃት ያከም ጥቃት ከመቱር ዱላቸቹን ዱሉምቲ ያድ ወነንጀት ሪክቪዳ ይግፍራተኒ ሂንዱ ዞሮስተር ወፍራተኒ አሁራ ማዝዳ كتابنا أكمل دبسة جالد كيسة توكنتشوني بهاي ور بهاولا أنا كمان جالد شوني برنوتا عبد البهام برسيس ور بهاي كتاب زوروستر ريكفيدا بك هندون ديما شوني
Hinduun jechuun namni kennan tuffata wanni jedhe loonta amananii maaltu amananii. Garuu eegi deemee argu hinduu eegi an deemee argu bakki hinduu illee deemu budistii illee deeman jechuun deeme ilaalee baradha. Wala budistii jettanii hinduu jettanii islaamaa kiristaanaa akki nu godhannu wanni nu godhannu gosgos taatu malee kaayoo warri amantii irraa argannaa jedhanii walum fakkaata amantiin cuftinuyyuu. Kaayoon isaa waan tokkottu jira yoo fedhe abbaan fedhe rabbi haa jedhuuti yoo fedhe maqaa fedhan kennaniifi wanni sun nu oli jira. Achittu deemnee wa barbaadachuu qabna balchooma argachuu qabna qulqullaa'uu qabna hamtuu irraa fagaachuu qabna dansa yaaduu qabna jedhan. Jannatii jiraate jannatii hin jiru jedhanii rabbiin jiraate hin jiru jedhanii sun hojii kiyyaa miti. Garuu wanni warri walitti amanu wanni isaan godhan cuftinu waan amantiin bira haasoftu wal fakkaata. Yaa stuudiyoon jechuun waaqeffannaatu amanaa waaqeffannaa amantii bira caal jaaladhaa jedha. Akkas kun namni garii waaqeffannaa jaaladhaa jedha gariin islaam jaaladhaa jedha gariin kiristoosii jedha. Gariin ahuura maasdaa seen jedha. Gariin jechuun amantiin haarawni hin jiru amantiin dhiyoo kan dhuftin jira jechuun oomshiin riikiyoo fatii jira jechuun alfaa. Hin beektanii amantii shokoo asaharaa kan nervi gaasiidhaan baabura Jaappaanii keessatti nan fedhi tokko. Sektiin gosaan jirti kan kiristaanaa guyyaa guyyaan dhalannaa kan jedhan. Saayintooloojiin hin jira. Saayintooloojiin illee jechuun amantii saayinsii miti. Saayintooloojiin illee waan biraati. Ati saayinsiitu amante jennaan guyyaa saayinsiistu amante amantii ta'ee jira saayinsii keessaa baatee jirta. Maal jedhan amanu wanni jedhu kun inni dukkaneeffatte waan tokko amante itti deemudha ija dunuunfatte. Achiin duba guddoon gaafattu waan amantuun akka jijjiiramtu tamara ammartu maalii gootin jiru saayamnuti ammanuti bucuwaan naachoo. Qulqulluun warra odoon arginu amanan. Amantee jennaan hin shakkinii gaafii hin gaafatini. Qul amantu billaahi summa astaqaam. Islaamummaa waan akkasii barsiisa. Amanteen waan amantuun istiqaamarra qabaadhi. Waan gos jedhuuti amantii hunda keessatti iyyuu ka fudhatamu jechuun ka haasame jechuudha. An kanaaf amantii hedduu dubbisa garuu waan amantii nama hamtu dubbachuu hin barbaadan. An amantii nama irrattu waan kiristaana Yesuusin akkas naa godhee achiin na baasee asiin na baasee badhaasoon kiyya maali warri jedhullee warra baluun kiyya akkas naa godhallee jedhu tokkuma. An jechuun yeroo hedduu hin falma. Even anin dhakaatti amanuu kan mukatti amanullee warri budistii man isaanii an deemu ollaa kiyya durii turanii man isaanii na yaamanii nyaatallee naa kennanii guddoo na jalatan maal jennaan anjaajin godhu warri na arrabsu irra baradhaa hin gaafadhaayyuu maali wanni kun xaawoti man keessatti godhanii waaqi isaanii jedhanii qabanii isaanii jechuun Big Buddha ka gara guddaa qabanii jira Big Buddhaan kun kamaan kun hin beekta jechuun horii namaa kenna qabeenya namaa kenna jedhanii kadhatan. Big Buddha horii namaa kenna. Kun maal eegiranii Big Buddha miti kun immoo ka jaalalaati jaalalnaa kenni kan kadhatanii waan gosa man keessaa qaban isaan matti tolfate deemanii bitanii Kaalifoorniyaa fa'aa yookaan biyyi isaanii Vietnam, Thailand, Japan biyya adda gubbaa dhufa. Itti amanan. Jikiyyaa miti hojii warraati waan fedhatti amananiiti. An kanaafuu isimma horiitu amantan akkas amantan maali jedhee wanni jedhu hin jiru. Yoo danda'e jechuun amanee kiyyattuu wayya qaba kootti seenii jedhee gorsuu danda'a. Proselytize wal godhuun da'awaa bahuun sun rakkoo waa takka hin qabu. Abbaan fedhu waan fedhe wal amansiisu wal tuffachuun wal arrabsuun humnaan amantii kiyyattuu caaluu qaba sirratti fe'aa jechuun dogongora. Keessattuu yaadii wal danda'uu baratamuu qaba Oromiyaa keessatti. Itoophiyaa keessatti bakka amantiin gosa jirtutti. An kanaaf mootummaan amantiirraa qulqullaa'uu qaba, amantiirraa bilisa ta'uu qaba jedhee aman. Ammoo kanaaf amantii nama keesseenee hamtuullee haasa'uun barbaan. Anamma jechuun Ortodoksiin amantii akkasiiti, Ortodoksiin amantii gos kanaati maali jedhamee waan Oromoo haasama. Oromoon Ortodoksii keessa bahuu qabaa waan jedhu fa'aa hin deeggaru. Ortodoksiillee amantiin Oromoon hordofu cuftuu harka Oromooti. Ka Ortodoksiillee hordofu jiraanan Ortodoksiin amantii Oromooti. Ka Islaam hordofullee jiraanan Islaamillee amantii Oromooti. Ka Budistii hordofullee jiraate jennaan Budistiillee amantii Oromooti. Hinduu ka hordofu loonitti ka amanullee jiraannan amantii Oromooti anaaf. Ka amantii hin qabnellee amantii Oromooti. Waaqeffataallee amantii Oromooti. Wanni Oromoon itti Oromoon fedhee hordofe yoo fedhe hordofuullee diduu mirgisaati. Mirgisaati.
amantii tu baay'ate amantii taddummate kun mallattoo qiyaamati mallattoo yoomal qiyaamati maali ani naman yaadi addummaan kun cuftunuyyuu waan rabbi fedhe madaa barbaade amantii addunyaa kana waan cufa tokko godhuu danda'a ture isa qofatu tokkicha kaan hundinuu hedduudha yaa kanaaf ani wanni ani haasa'u amantii nama keessanii waan negatiivii haasa'uun barbaadu malee amantii hedduu keessa wantoonni jechuun haala qabiyyee addunyaa kana wajjin hin deemne badii maqaa amantiitiin hojjetame hedduutu jira. Ani waan kiristaanaa keessanii haasa'u hin qabu garuu namni kiristaanaa eeginni haasa'u irra bareeda. Waan kiristaan keessa jirullee ijoolleen kiristaanaa ka Oromoo yoo gabbaate saaxilte irra bareeda. Ka Islaama keessa jirullee yoo namummaan Islaama gabbaa'ee haasa'e irra bareeda. Maal jennaan yoo kiristaanii haasa'e waan Islaamaa nu diiguufi dhufee jiran amantiin akkasitti barsiifta. Amantiin nu isaan kara lam qof barsiisa. Karaan tokko waaqate, karaan tokko seexanaati, karaan tokko jannataati, karaan tokko azaabaa, ka ibiddaati. Amantiin jechuun yeroo baay'ee yaada jiddu galeessa hin barsiisu. Yaada walitti nam fidu hin barsiisu. Kanaaf jechuun Samuel Huntington Clashes of Civilization and Remaking of World History jedhu keessatti Clashes of Civilization yaada amantii gosa adda addaa irra dhufaa jedhee arguu godha. Hagam tokko dhugaa miti gaaf bira haasa'uu dandeenya. Nama waan kan dubbise beekurraa. Samuel Huntington karaan amantii karaa kiyya hin ta'in karaa badiitidha. All or nothing jedha amantiidhaan. Rakkoon guddaan tokkan. My way or highway jedhama Ingilishii keessattuu. Karaa kiyya yookaan karaa sheexanaati. Siyaasaan akkas ta'uu hin qabu jechumaaf akka amantii kana. Siyaasaan hin jijjiiramu. Yeroo wajjin deema. Of course amantiileen hedduun of jijjiiraa yeroo wajjin waan hedduun deemaa jirti. Maal jennaan wanni waggaa 3,000 dura ture 1,400 dura ture hedduun jijjiiramee jira. Hedduun jijjiiramee jira. Kan eegi jedhan dubattuu waa'ee amantii namaa namtu haasawaan barbaadu waan kiristaanillee waanuma walii gala jeneraalite haasawa garuu Birhaanee Masqalaa Abbabee Sanyii waan ni barreesse tokko isin biraan haga'uuti. Dhimma jechuun nama qeesii ka duratti dubbate biyyi 3 diiguu barbaadanii biyya kiristaanaa tokkini biyya Soviet Union jedhamtu yookaan Raashiyaa itti jiranii kaan Yugoslaaviyaa diiganii jiranii kaan ammoo Itoophiyaa diiguu barbaadanii sababni Ortodoksiin addunyaa jalatti hin bultuuf dandeetti. Kanaaf Itoophiyaa diiguu jiran jedhee waan ammaan tan deemaa jiru bifa amantii kennuu barbaadanii Ortodoksummaa amantii meeshaa qabsoo siyaasaa godhatan ittiin qabsaawaa jiran jechuudha. Mee waan kana dubbisu nuti Birhaanee Masqalee waan ni haasa'e kana halaalluti. በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ላይ የኦሮሞ ሕዝብ ግልጽ አቋም ጀራ ኮንጀቹኒ አቋም ብርሃኔ መስቀሌቴ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የኦሮሞ ሕዝብ ከጉዳይ ላይ የኦሮሞ ሕዝብ ግልጽ አቋም ጀራ አከሲቱ ወኔ ጀራ ደቂቃ ተኮና ከነሜ ቴሌፎን አከማለ በርባሽ ተኮና ዱፋ ጀራ በተስካኒ ኦርቶዶክሲ ይረቱ እጀኖ ከነ ዋን ሸነን ዋን ቶርባን ከነ እጀኖ ኦሮሞ ጅራ ያ አካ ነማ ያደ ኦሮሞ ሲንደሙ ተኮት ያደ ሰበረፈተ ጅራ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነኝ የሚል ሲያሜ የምታወቀው የዘረኞችና የጄኖሳይደሮች ስብስብ የጀብዶ መፋኒ ኩነን ጋሬ amantii ortodoksii bataskaan ortodoksii kofin jedhu zaranyoota fi jenoosaayidere uf keessaa qaba jedha. Hundaa miti uf keessaa qaba. Warra akka maahibara qiddusaanii suni alatti ortodoksiin amantiidha. Zaranyoota fi jenoosaayidroonni achi keessatti dhokatan jiraachuu ni malani. Suni alatti ortodoksiin akkuma islaamaa, ortodoksiin akkuma kaatolikii, akkuma protestaantii, akkuma waaqeffataatidha. Hin caaltullee nan qattullee. Namitti amanuuf waan biraati. Anaaf ammoo akkasumattidha. Garuu wanni Birhaanee Masqal jedhu waan garii yaadii gaariin keessu waan jijjiiruu fi ለ500 ዓመታት የኦሮሞን ህዝብ ጋላ እያለች በኦሮሞ ህዝብ ላይ ለዘራችው ጥላቻ ካሳ ሳትከፍልና ይቅርታ ሳትጠይቅ
waggaa 500 oliin maqaa Oromoo gaalla jedhitti maxxansitee jibbiinsa fi hammeenyi facaaste fi beenya odoon kaffalen dhiifama odoon gaafatinuu ከዘረኞች ጋር በመሆን ጦርነት እየመራች የባሪያና የጭሰኛ ስርዓት አንጋሽና አስፈጻሚ ሆና ለመፈጸማቸው ወንጀሎች ተጠያቂ ሳትሆን ወረ ሞቱማ ወጅንታኒ ስርና ጋርባ ሞሲሳ ራወቺሳ ከቱርቴ የከሱኒ ፊ ኦዶቲን ጋፈተመን ዲፈምን ጋፈቲኑ እቹኒ ሲኒቲ ሜጅራ ካናንዱራ bara yukkunnaam laaki 1270 irraa kaasee yukkunnaam laak warri garagalchee qeessota amaaraati kaahinaati amaarattu garagalchee dhiifama mootii agoo ka garagalchan zaagwee yukkunnaam laak wajjin tanii Yesus muwaafa nam jedhamne meedduun bataskaan keessatti hin beeytanii kaan ammoo jechuun tekla haymaanot membara tekla haymaanot jedhamu ka akka hundeessaa teessoo paatriyaarkii bataskaan ortodoksii Itoophiyaatti ilaalamu kun warra fonqolcha agoo gubbaattu geessise agoon biyya bulchuu hin dandeettu Israa'elii miti dhiiga Israa'elummaa hin qabani fincaan Israa'elummaa hin qabani warri balchaa miti addunyaa bulchuu fi namni filame Israa'eloonni addunyaa bulchan Israa'elitti addunyaa bulchuu qaba kun kakuu moofaa keessattuu ka jedhame Israa'elii rabbiin filadhe kakuu Muusaa fi Daawudii fi kenne jedhu Muusaa fi kenne taaboot inni jedhu sun Itoophiyaattuu qaba kanaafuu namni Itoophiyaa bulchuu qabu Tigree yookaan Amaarattuu bulchuu qaba jedhanii akkasittuu warri yeroo suni barsiisaa turanii maqaa isaaniillee maqaa adda addaa baafatanii moggaafatan maqaa adda addaa baafatanii moggaafatanii maqaa moggaafatan keessa yeroo suni Amdee Tsiyoon mootiin ilmi yukkunnaam lakaan gootu dhufe Amdee Tsiyoon jedha Amdee Tsiyoon jechuun Israa'el jechuudha Tsiyoon jechuun Israa'el jechuudha Tsiyoon jechuun teessoo waaqaa jechuudha Tsiyoon jechuun man waaqaa Israa'el jechuudha Israa'el man waaqaati teessoo waaqaati kun amantii Israa'elii ka dullachi duriitidha amantii Israa'el dullachi duriiti barnoota kiristaanummaa durii dullachaa keessatti akkasi fudhatama. Israa'el jechuun ammoo akka jannata taatee akka fakkeenya addunyaa kan gubbaa akka jannata maan waaqa taate kiristaan keessatti barnooti kun baratamee jira. Faaruu roobaa maayyoo dhageettani Arsiirraa Tsiyoon irratti wal geenna Booranaa Tsiyoon irratti wal geenna Harargee Tsiyoon irratti wal geenna Finfinnee Tsiyoon irratti wal geenna Tsiyoon jechuun jannatadha. Tsiyoonin Israa'el mallattoo fakkeenya jannataa jechuudha. Fakkeenya jannataati. Asirratti ilmi namaa jannata keessa jiraachaa ture maalii ka jedhu waan akkasii sun cufaa walitti qabannee amantii barnootis akkasii haala gosuuniti. Ortodoksiin ideoloojii akkasii warra Amaaraatiif tumte warra agoo aangoo irra ariitifte warra agoo sun ammoo ejjeesisaa waan hedduu goosisaa turte jechuudha. Warra agoo sun ejjeesifte mootii agoo kadhuma kooluu galtummaa gaafate man waaqa baqate bataskaanattuu baqate Bataskaan man waaqattuu baqatee kooluu galtummaa namni gaafate namni man waaqattuu baqatee harka kennatee jira man waaqa keessatti hin achi keessatti ijjeessan mootii agoo kadhuma achi keessatti ijjeessan suni jechuun haala gos kanaatiin kaka'u mootii agoo achi keessatti ijjeessanii amantii ortodoksii yeroo sanii bataskaanii ortodoksii yeroo sun warra Amaaraa wajjin ta'e mootummaa ta'e aangoo qoodatanii mootummaa wajjin lafa fudhatanii siisoo gabbarsiisaa gaalla irratti duuli arameen irratti duuli ahzaab irratti duuli jedhanii garbicha gabroomsaa garbichi garii hin gurguramaa garbichi garii kolaafamee jaandaraba jedhamee bataskanaa kennama. Waan kan cufayyuu gargaaraa turte kitaaba haala garbichi ittiin qabanii ittiin to'atanii lafa ittiin wararanii kitaaba seeraa ka jedhamu fitaa negisti kitaaba jedhullee baastee turte. Ka sirni mootiin Israa'eliidha addunyaa bulchuu qabna ka jedhu ammoo kibra negisti ka jedhamullee ortodoksiin qopheessee turte. Jechuun Biraane Masqalee waan kana irra haasawattuu jira jechuudha. Sadaffaa ታቦት ከሰማይ ዘነበ ብሎ በረሃ እግዚአብሔር ከመኖረው ኦሮሞ ህዝብ የቀሙትን መሬትና ጸበል ብሎ የወረሩትን ምንጮች ሳይመልሱ ታቦት አሰሚ ረቡ የጀዳኒ ለፋ ፉዳተኒ ጸበል ጀዳኒ ለፋ መዳ ከቢሻኒ ሆራ ሳመን ኦደን ደብስኔ
አፍራፋ የኦሮሞን ህዝብ አገር አልባ ለማድረግ ጋላ ማይግሬሽን የሚል ፈጠራ ድርሰት በመጻፍና ያንን ድርሰት በትምህርት ስርዓት ውስጥ በማካተት ኡመት ኦሮሞ ለፍደብሲሱ ፊ ወረራ ጋላ ጀለኒ ሴና ኢሳን በረሰን kan በተስካናቱ ጀልቃ በባህሪቱ በረሰ በራ ኩዳ ሸን ሰገልተሚ ሰዲ kitabinni barreessachuudha. Kanammoo seenaa kan barreessan achirra seenaan kun seenaa addunyaa seenaa Itoophiyaa ta'ee agarraan tanallee rakkoon guddaan siyaasaa Itoophiyaa በ19 ክፍለ ዘመን ተፈጸመ የኦሮሞ ወረራ ነው ጀለኒ ኮራ ጉድቻ ዋሽንግተን ዲሲ ከአማራ ከገገፈም ጉባት ድበታን ቱራኒ ዛሬም በኦሮሞ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ እያወጁ አለ ዘረኞችና ጄኖሳይደሮችን በውስጣ ሳታባረድና ሳታጸዳ ሀራሌ ወር ኦሮሞ ጉባት ጄኖሳይድ ለብሰኒ ኦዶፍ ከሳ እንቁልቁለስኒ ኦዶፍ ከሳ ናሪኔ እቹን ወራ ኢስኒት ሜትሮ ጴጥሮሳውያን ማህበረ ቅዱሳን ከዱራት ጀሩስሱን ጩፋዩ አንድም ተናጋሪ የሌለውን የሞተ ግዕዝ ቋንቋ የአማርኛ ቋንቋ አባት ነው ብላ ስራ ቋንቋ ማደርጋ የምትጠቀመች ዘረኛ ቤተክርስቲያን ከ80 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የምናገረው ነው ያውን የኦሮሞኛ ቋንቋ የስራ ቋንቋ በህግ ሳታደርግ ኩንጀ አፋን ጀቹን ዱዌ አፋን ግዕዝ ittifayadama afaan ሚሊዮኒ 80 ኦሊ namni dubbatu afaan ኦሮሞ afaan hojii bataskaana ዱ hingodhatinu ለሺህ ዘመናት ያከማቻቸውን የኦሮሞ ህዝብን ዲግሬድ የሚያደርጉና የሚያጥላሉ የጥላቻ መጻፍቶችን በአደባባይ አውጥታ ሳታቃጥል ጻፊዎችን በህግ ተጠያቂ ሳይሆኑ ጀለ ወጋ ኩማታ ማፊ ኪታብ ኡመት ኦሮሞ ተፈቺሳ ከበረፈመን ከጅብንሳ ከአሜኛ ካን ኦዶ ገባስተ አደባባይ ትንጉብኔ ዮካ ወርዋን ከንበረሶ ዶ እንባላለፈኔ በተስካኒ ኩነኒ ወንገላ ዋቃዮ ዋቃ በርሲሱ እንደንደቱ ወሬሲ ሙዱለን አቦቲ አማንቲ ተው እንደንዳኒ ዋንጀሮ በረሰ ጀቹን ንገገረ ጀቹን አንት ፈየደሙ ፈቹን ጥቆና ጡልፋታ inni nama amantii kanaati nama keessa beeku maatiin isaa warri isaa achi keessatti guddate waan beek akkasitti barreessaa jira warri guddoo aarsee jira warri jechuun guddoo dallansiisee jira inni waan beeku haala gos kanaatini lafkaa hee jechuudha namni irratti itti waliigala garuu maaliif waan kan dhiyeesse wanni kun dhugaa of keessa waan qabuuf walumaa galatti jechuun ortodoksii waan jedhamu zaranyoota jenoosaayidroota jechuun dandeenyu akkuma amantii kamiitu maqaa amantii kamiitinu namni yakka badii geggeeffate hedduutu jira namni yakka fi badii geggeesse hedduutu jira kun amantii ortodoksii qofa miti amantii addunyaa kan cufayu keessattu amantiin meeshaa wanni taate jirti jechuun meeshaa warra angoo qabu warra mootummaa bakka hedduutti taguma amantii wanni jedhamu haalin ittiin dhalateeyyu haalin ittiin dhufuyyu haala gossunii keessaa dhufe amantiin walumaa galattu halisin ittiin dhufte haala gos kanaatidha meeshaa ta'uudhaan kan jechuun amantiin akkamiin dhuftee amantiin achiin dubattu faayidaan isii maali yes nam hedduuf amantii waaqa wal nagarsiifti addunyaa kanaa fi addunyaa biraatiif na qopheessiti keessattuu warri amantii Abrahaam hordofu islaamaa kiristaana yahudan akkasutti malee amantiin meeshaa hedduu taatee bakka hedduu tajaajilte kanaaf wanni biraan masqal jedhu hak tokkottu naagala garuu ammoo hundaayyuu zaranyoota jenoosaayidroota yeedhaan hintaatu amantii islaamatiin impaayiriin ijaarame dhugaa dubbachuuf impaayiriin araba maqaa amantii islaamatiin dhufe amantii kaatolikiitiin impaayiriin roomaa ijaarame kun dharaa miti impaayiriin amaaraa maqaa amantii ortodoksiitiin akkuma ijaarame jechuudha impaayiriin islaamaa akkuma ijaarame oromoo fi sabaaf sablammii irratti miidhaa dhaqqabse impaayiriin islaamaa maqaa araba maqaa islaamaatiin ijaarame uummata kurdii uummata hedduu eenyummaa afaan isaanii irraa balleesse kun dhugaadha jechuun islaamallee keessa jira koloniyaalizimiin maqaa protestaantiin geggeeffame koloniyaalizimiin bakka adda addaa Afrikaa Kamaali maqaa protestaantiin geggeeffame yookaan warra protestaantiin geggeesse kanaafu warri amantii akka meeshattuu fayyadamu hunda jira warri amantii kaayoo isaanii ittiin gatan bakka hundattu jira amaara qofa miti garuu wanni guddaan maan kaatolikiin badii dabarsitee badii goote sun irra barattee deebitee dhiifama gaafattee akka hin taane gooti warri islaamalleen yes warri garii badii kan irra beekanii deebi'anii amantii meeshaa fi oolfachuun amantii siyaasaaf oolfachuun waan jiraatanii irra deebi'anii jiran dhiifama gaafatanii bakka hedduu sirreessaa jiran
amantii kaatolikii protestaantilleen akkasuma amantii kan qofa miti amantii wanni jedhame hedduun amal gosuun hin qabani garuu warri habashaa dogongora kalee turellee dhiifamallee hin gaafatanii ni sirreessina ni qajeelchina wayyeessina waan jedhan ittiin amananii wanni kalee nanqattiyyuu hin xiqqaattayyuu waan kalee deebisnaa jedhanii ittiin deemaa jiran waan kalee itti deemaa jiran waan kalee itti deemaa jiran jechuun kanaaf yeroo garii dubbi cufaayyuu ija siyaasaa qofaan laallee waan hamtu tokko qofa kenninee fi kwaalitii gaarii qaban waan akkasii akkuma amantii kamii waan gaariif badduu qabdi jechuudha amantiin kamiyyuu. Sanittu jechuun kan dubbachuu barbaade jechuudha. Kaan ammoo yes yaa barii islaamaa namni tokko yaada sittuu na barreessa ture hijraan bara kanaa kalandariin islaamaa waggaa 1444 qabaa jedha. Islaamummaan kan duraan jira. Because hijraan lakkaa'amuu ka jalqabe gaafa hordoftoonni Nabi Muhammad mataan isaayyuu Makka irraa gara Madiinaa godaane yookaan yeroo sun baqa ture yeroo sani bara 1622 bara warri Madiinaa simate Mustafa Badru Aleyna jedhanii bara sun irraa wachuun suniin durallee jechuun islaamummaan hin jira jechuudha. Suniin mitiyyuu addunyaan iyyuu gaafa kalaqamtee gaafa dhalattu namni jalqabaayyuu islaama jedhee amantiin kun inni akkasittuu amana waan taateef an fakkeenyumaaf haasawaa jira malee jechuun waa'ee seenaa asirratti dhiyeessaa hin jiru. Warri birallee waan kadiroon haasaa kana namni amantii barsiisu tokko yookaan akka barsiisa amantiitti nan laalinaan barsiisa amantii ka amantii kami mitiyyuu amantii tokkollee barsiisuufillee amantii tokkollee dogongora jedhee qajeelchuu fi sirreessuufillee hin dhufne garuu waanuma amantii kana walitti hidhatee waan seenatiif waan maalii irraa haasawaa jira akkasumatti na beeka malee an barsiisa amantii kamiiti miti dandeettii barsiisummaa ka amantii kamillee ammatti hin qabullee barsiisa amantii ta'ullee guddoo fedhiillee hin qabu waan taateef haala gosunittu na hubadha jechuun yoo an dogongore warri amantii kamiyyuu kadiroon dogongora jettanii dogongore sun dogongora kiyya hin fudhadha ilaalchi kiyya kan jedhalee osoo walii hin gallelee ilaalchi kadiroo jedha akkasumatti na fudhadha because waan amantii waan biraa wanni amantii akkasuma baay'ee wal nama dhabsiisa waan taateef kan ammoo ani akkuma kiyyattu akkam kadiroo dubbadde malee amantii tokkollee gosa tokkollee gandi tokkollee amantii tokkollee siyaasa tokkollee waan tokko bakka bu'ee dubbachaa hin jiru wanni kadiroon dubbate waanuma isaati dogongora isaati mucaan sun wallaala mucaan sun dogongora nama dogongorsisedha na balaaleffadha yoo yaade kiyyisinii hin galle anuma qof qeeqa malee warri biraa hin qeeqina warri biratti qubee hin qabina gandiina filatee naa dubbadhinaa hin jedhe hin jiru namiina filatee naa dubbadhinaa hin jedhe hin jiru amantiin na filatee naa dubbadhinaa jetti hin jiru ani bakka bu'ummaa waan tokkollee hin qabullee ka dimokiraasawaallee ta'e kan irrummaallee abbaa irreetini anattu gandi bu'aa jedhellee hin dubbadhullee ka dimokiraasummaallee filannoo hin qabu waan taateef yaada namaatii fi yaada garee gargarii baasaa waan tokko dubbatu abaluun amaaraa waan ta'eef abaluun islaama waan ta'eef abaluun kiristaan waan ta'eef waaqeffata waan ta'eef tigree waan ta'eef wanni jedhu kun akka malee hamtuudha waan taateef badii nam tokko jechuun gara ummata bal'aa gooneen ummata bal'aa walitti buusuu fi wanni godhama adeemsa gosuun adeemsa hama adeemsa gaarii miti.